السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمعكم جرتني في السنة لا في السنة جرة متينا لنجدي أبا نجدي تقصي متينا لأبا نجدي وفني جرة أكما أرجتني جا روتان إدي جدو فنادي مال سنتي مجا كاي ولين جتاجرو intalli kuni fixeenya abrishii duriitii jedhanii ani ishee tokko malee ishee kanan beeku ishee kana hin gaddareeffan argaan yaa rabbi ani kanan beeku kan nama dhibu dhiira kana amantanii jireenya kooti abdii koo boruuti abbaa manaa kooti borummaa abbaa ijoollee koo naa ta'uu danda'a amman jirutti amman jirutti faanarra gammachuus gaddas jettanii yoo laphee keessan dhiira bantanii laattanii jechuudha. Dhiirri akka kanaatii. Dhiirri amanamtee abadan hin amanamtu akkam gootu. Amanamteen amanamtu dhiirri. Wallaahi isa dhugaan isinitti hima. Amma kuni fiqireenyaa durii ammallee tokko jirti. Fiqireenyaa durii meeqa? Gisee ruutaa argate intala ishee tokko wajjiniin jira jechuudha. Intala ishee tokko duratti immoo ishee kana qabateera natti fakkaata. Isheerraa immoo dhiiseeti immoo ishee kana immoo amma laman jiraayyuu dhiiseetiyyuu ishee ruutaa jechuudha. Akka jettee boossutti akka jettee himattutti ani barumsaaf hin deemee walii gallee kani ani beeku ruutaa viidiyoo opereeshinii wajjiniin hojjettu birrii kaffaleeni birriitiin malee fiqireenyaa koomitii jaalallee koomitii naan jedhee jettee jechuudha isheen. Birriitiin kan bitanii viidiyoo hojjettuu fi ruutaan waggaa amma kana muluu yuutuubii mataa isheef danda'ee qabdi. Ka wajjiniin hojjettee yuutuubii ishee guddisattu dhabdeeti moo maalummaa isaa ishee caaleen birriitiin ishee birriitiin bitee ishee hojjechiisaa jiran. Inni eenyu olitti? Wallaahi nama gaddisiisa. Haamilee cabsuu guddina akkas naan jedhee jette. Birriitiin biteetiin wajjiniin hojjenna malee haadha manaa koomitii jaalallee kosmitii jedhee kanatti hin beekaa. Amma buttaa jaraarraa kaatee Finfinnee jirti. Finfinnee dhuftee engadda kana dhaqee ofiisaatiin simatee dubbisee haalli koo akkamii dabalee moo qannasee moo isuma duriitiin amalli keessuma duriitii jetti. Mee namni haadha manaa qabu namni haadha manaa isaa wajjiniin mana keessa jirtu dhaqee waan dur dhiise waan dura bira darbe tokko galgalee akkasitti mil'atee ilaalee akka kanaatti rarra'ee akka kana akka ta'u maaltu taa dhaga'amu isheetti maaltu taa dhaga'amu akkuma mataa wallaahi ani dubartii tokko natti dhaga'ama natti waan dura bira dhiisee kutee bira har'a wanni gaddeebi'ee akka kana amalli koo akkamii bifti koo akkamii hojjaan koo akkamii yoo jedhee akkasitti wajjiniin akkas walitti maramanii hawwaasaan akka kana kolfana washeen akkas kana daabbastee akka kana haxootu maaltu itti dhagahamu ruutaatti maaltu itti dhagahamu ishee haadha manaa miti fireendummaa otoo waliin jiranii akkam wal gochaa jiru amma nuti iyyaa jirru yeroo hunda finnee viidiyoo irraa dubbachaa jiru fireendummaadha malee jireenyatti hin seenne warri jireenyatti seenee jireenya isaatti immoo akka maaltu itti dhagahamu fakkeenyaaf wallaahi nama gabbanii yaani nama gizee tokko wallaahi sammuu keessaa hanuma akkasumatti dhiiruman barbaadu hanjettanirra geessu gizee kana ilaaltan jechuudha. Asiitiin ishee kanaan sii du'aa si malee namni jiru jedha. Asiin immoo warra kaanii naasaa ishee tokkootiin si naasaa ishee kanaatiin si naasaa duuba jechuudha. Maal amantu isa kamii amantanii yeroo kana inni jireenya kooti jedhee jaarsa ergatee fuudhee qalabatiitti dhahatee sargii godhateeyyuu kunoo akka kanaa maraatiitu duuba waa biraa haasaa ishee biratti waa biraa haasaa inni leexaanoo inni ganaa itti adeemaa jiru qarmatti fireendii jedhan immoo akkamii maaltu isinitti dhagahamu inni immoo akkamii ani amma isheen akka jettetti bira dhaabattee kuni siif hin taatu kan sii taatu miti ani asitti si dhiisen deemu been deemna
wal faanar buttaa jira. Yoo immoo buttaa jiraan deemu asumaan biyyoota keenya waliin jireenya keenya jiraannaa hin deemuu jettee diddee amma ishee akkas jettee isumatti. Kun waan sii taatullee miti, waan si kabajjullee miti, waan jireenya kee boruuf taatullee miti jetti nama akkas jetti bira dhaabatte haamilee yoo ishee cabsitu dhaabatee Abrish dhaggeeffata. Wallaahi gisa isheen akkasitti dubbatu jechuudha. Mirsii tokko deebisu. Lakki akkasiin jedhiinis hin jedhu. Akkas jedhee yoo isheen akkas jettu sana. Dhaabatee dhaggeeffata waan tokko hin dubbanne. Ammallee lammaffaa deebanii wal arganii Ruutaa wajjiniin qaxaroo qabanii. Jireenya koo keessa dur wajjiniin jiraatteetta dur dabarsitee wal dhiistaniittu jireenya koo nan baxabbatiin jireenya koo keessaa bayii yoo jettu Ruutaan situ dhufee malee ani dhufne situ yoo tokko dhufee baxabbaxe malee ani dhufee jireenya kee waan jidduu seeneen qabu jette isheen kun immoo jechuudha. Inni qaata si dhiise sin barbaadu jedhee si biraa deeme wanta ta'eef dhiisiitii jireenya koo keessaa bayii yoo isheen jettu sargii sobaatii. Sinii abbaa manaaf haadha manummaa walirraa qabdanii ammaan kana baruutti immoo simbiraan hafuu simbiraan deemuu jettee jechuudha. Sobadhaa. Haadha manummaa fi abbaa manummaa keessan soba wanta ta'eefi Abrish maaf dhugaa sitti ni bu'u. Wanti kun soba wanta ta'eef hin deemu addanaatii jettee jechuudha. Ruutaatiin intalli dhaabattee jechuudha. Kanaafuu ana siin jechuudha jettee akkasitti ofirraa darbattee gaafa sana jara lamaa walitti dhiistee biraa deemte Ruutaan jechuudha. Ammallee dhufanii jechuudha addisii mucaa kana walitti fidee jechuudha. Akka jettu ani ati maal sila wanshinoo ati eenyuun taate jennaan firmaa koo abbaa manummaa fi haadha manummaa sitti agarsiisaa akka ta'e amantuu fi ati eenyu taatennaanidha. Kanaafuu ani meeqa deebise sitti himu nu jidduutii bayii. Isa heerumti kee soba jette ulfa ta'uu koo sobadhaa jettaaree jette inni dinga ta'a sitatiitii waan ta'edha itti achuma dhaabattee intalli jechuudha. Wallaahi sitatiitiin ta'ee jennaan angootan abdaniiti malee abbummaa haadha manummaa fi abbaa manummaan hin jiru si jidduu. Kaniin ani beeku birriitiin qacaramtee akkati dhufte jette. Argitanii otoo si wajjin hin nyaatu abbaa manaa kooti jettanii hindilimsii tokko wajjiniin uffattanii birriitiin qacaree jedhee deebee jaalallee duriitti sinii wajjiniin haasa'u kanarra maaltu jira kanarra kan sin ajjeese wayyu kan sin xiqqeesse kan lafee sin cabsee kan eenyummaa keessaa sin baaserra isa sin ajjeese wayyu duuti takkaadha dhugaarama. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi akkatti deemanii akka isaan beeku wallaahi jireenyuma maalumaa fi Itoophiyaa keessa dhiiruma Itoophiyaa kana akkam godhu dhugaa rabbi gizee tokko dhugaa rabbi na dhima isheen kan Bangaalii nurraa fudhatee Paakistaanii nurraa fudhatee akkasii nurraa fudhatee durba keenya jedhu akkamaa gooture aarsaa kaffaltee laphee ishee bantee jireenya koo jettee yoo laattee fi haamilee ishee cabsee akka nama haaduutiin foon kutanii akkas kutee bira achee darbatee deemaa jechuudha. Lapheen hin fayyine jireenya hin jiraanne godhee haamilee cabsee yoo biraa deemu akka maataa ture mircaan ishee dhiira isa Itoophiyaarra isaanuma nu wayya isaan biratti kabaja qabnaa jedhu walakkaan tokko gizee dhageessanii dhugaa rabbi. Maaliif kan aartee gubattee kan kabajaa dhabduuti kan immoo itti dhagahame axxee bakka hin taane dhaabatti jechuudha shamarran illee deebanii immoo Bangaaliif maalii jedhanii ittiin arrabsu otoo isaan qabanii otoo isaan ofitti qabatanii dhugaatiin faanarra jiraatanii jireenya gaarii gammachuutiin afaan nagaatiin waan dudduuba ilkaan asii kolfanii immoo dudduubatti waa biraa hojjechuu dhiisan wanti irraa dhibee jira. Amma fakkeenyaaf Abrish maalirraa dhabe Ruutarraa maalirraa taa dhabeetiyyuu asiin kanaan dudduuba haasa jireenya immoo duraan immoo yoo isaaf taane uleetiin namni itti gashee jira. Duras immoo diggisii guddaa godhee gaafa inni qalabatii harkatti kaa'u sana eessa jirti intalli kun har'a isheenii sargii godhattee ulfootee as baatee abbaa jaalallee kootii wajjiniin akkas ta'e raawwanni isheen jettu eddee har'a qalabatii harkatti kaa'attee Ruutaan har'a miti.
Roottaa waggaa wayii darbite waggaa wayii irra jirti. Iddee qalabatii harka irratti kaa'ee iddee mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabanii jechuudha. Isarra darbee mootuma kanaan jiranii tuma qalabatii walitti kaa'anii jiraniiyyuu jaarsillee ergameera. Ijaarsallee erganii digisii akkamii godhanii maatii ishee jechuudha. Abrish jaarsa ergee maatii isaa ergatee jechuudha. Saayitii sana eessa jirti? Rafti moo maannaa eddin isheen har'a dhuftee iddee gammachuu isaanii waan hundaa baqa ragaa jedhanii taa'anitti dhuftee jireenya isaanii akka kanaa bit gochaa jirtu kana gizee sana duute kaate maa gizee sana dhufne gizee sana maa asin baane inni har'a gizee iddee isheen ilmoo godhattee iddee isheen sargii godhattee as baatee gungumaa soba jettu sana gizee sana maaltu fuuldura kee dhaabbate dhuftee dhiyyitu gizee sana. Hanimmoo birriitiin qacaree fidee maaltu qalabatiisatti dhaatu maaliif qalabatiitti dhaate reeddee birriitiin qacaree fidee innis birriitiin qaxaratee fidatemi maalajii nama kana hiriyoota isaa waamee diggisii akkamii godhee fuula ishee hiitee haayimeen gaafa qalabatiitti dhaate sana maalajiitti galire hin barbaanne hin jaallanne isaaf hin taatu taanaan. Amma immoo gungumaa isheen akka jechaa jirtu sargii sanayyuu maatii biratti hin godhanne sargii keessan maatii bira wanta hin taaneef sobumaa gungumaa sargiin keessanis abbaa manummaa fi haadha manummaa keessanii jetti isheen kana inni sammuu ishee keessa galee ishee nyaataa jiru. Sargii iddee barbaadanitti godhatanii maatii biratti dhiisanii mirga isaaniitti godhatanii kun Dubaayii keessatti sargii akkamii godhatanii qalabatii walitti kaa'atanii walii farramanii haadha manummaa fi abbaa manummaa kalas dhumee jira. Miti sobadha Abrishatti dhugamaa ittiin himtu isheen siif hin taatu nama jireenya kee booruuf sii ta'u miti jettee akka kanatti xisiin jedhu mucaan milsii tokko jala hin deebisu wallaahi dhaabatee mashee eeggeeffata hin xiqqeessin hin jedhu ittillee hin dubbatiin hin jedhu tsatti jedhe yoo isheen ruuttaaf ishee walitti deebisan immoo maaliif rukuttee maaliif akkas taate maaliif dubbattee dhaabatee maggeeffata hin tara maaliif immoo waan darbee waan kanaan dura darbee dhiisee bira darbee har'atti deebee immoo nama haadha manaasaa ilmoosaa garaatti baattu yoo isheen akkas xiqqeessitu maaltu isinitti haa dhaga'amu dhugaa rabbi isa kamimmee isa kam amantaniiti dhiira kanatti adeemtu isa kam amantaniiti immoo ani wallaahi laazim nama gaddisiisa gizee tokko wallaahi isa kam nama jettanii isa kam jettanii faanarra jiraatu jireenyuma boruutu nama yaaddessaa bara wallaahi waan itti adeemaa jiramutiyyuu baay'ee tokko sammuu keessa nama nyaata baay'ee tokko namatti dhaga'ama maal jettee macarrashaa isaa amma isheen deemii galii gara buttaa jiraatti asii deemii yoonni jennaan yoo barbaachisaa ta'e ani kabajaa keeti malee ruutaan sodaadhisee ta'e mana kee dirasii dhufaa jette cirraas isheen jala murtee mana dirasii dhufaa wanti gad dhufuun jiru na argitaa asii niqniqin jedhu Finfinnee keessaa jettee jirti mana kee dirasii dhufa jette wanti isheen na gootu hin jiru jetteetti ganaa dubbii wallaahi laazim yoo akkas ta'e ruutaan amma isumaayyuu ulfaa'a garaatti baatti nama rakkisa durallee iddee wal diiganii iddee dhumeetti abbaatu dhufee abbaa Abrishiitu dhufee walitti qabee deemeera amma lammaffaa kanammoo waan isheen gagadhiisaa jirtu walii gadarreechisaa jiru garaa koo obsitee taa obsa baay'istee taa dhiisi naan jedhamu maal jettee barreeffama tokko gadhiisiteetti jedhan kanaafuu wallaahi namni akka ishee danda'eeru hin jiru namni akka ishee jaalalaaf jedhee xiqqaasaa waan ta'us waan hin taanes bira darbeeru hin jiru akka ruutaa kana wallaahi dhugaa dubbachuuf waan hunda dandeessee wanni dubartii wajjiniin asiitti akkas laakka kamaa oolu dubartii takkas taa'uu kana dhiistee bira darbitee jireenya koon ashannafadha jireenya koon hin deebi'u jettee baay'ee tokko obsitee isheen miila naammoo macarrashaa isheetti ta'ee jira. Macarrashaa humna ishee ol ta'ee jira. Tokkoffaa ulfaan jirti. Namni ulfaan jiru sammuusaa boqonnaa barbaada. Sammuusaa gammachuu barbaada. Kunoo iddee gaafa ulfooteeti kunoo ulfa garaatti hafeera jechuudha. Dhagaameeti kunoo amma yoona kana cinqitiimarra jiru lolamarra jiru. Akkamiin sammuun ofii nama tasgabbaa'ee dubartiin ulfaa jechuun gizee dura kana fatanaan baay'eedha. Kunoo 3-4 aleeyyuu hin danda'u reefu waa turuuti. Fatanaan isaa baay'eedha. Kan biraan kun akka kanatti naqamaa jirti jechuudha. Intalli manuma diresiin deemaa jechaa jirti. Manuma diresiin deemaa isheen nagootu argita. Kanaatichitti waliin deemna ta'e buttaa jira waliin deemna.
yoo ati na wajjiniin deemtu ta'e manuma diresii dhufa jechuuti. Akkamaa ta'u gaama. Mircaan maa'in. Ishee kana hiikeeti ishee kana wajjiniin jiraata moo wallaahi giraa nama gabba'a. Hin ulfaata baay'ee tokko yoo ilaalan. Sammuu ofii wallaahi ani sammuun na rukutame dhugaa. Amma sakalee isaallee wal gaafattaraa jiru. Isheen as darbatti isheen jira. Yoo ta'e of kabajjisi of kabaji jetti tallee boo cimtuudha lakki of kabaji jetti meeqa deebiste. Otoo waan guddaa irra hin gahin otoo immoo kana caalaa dubbiin hin baa'atiin nu jidduutii bayi kana bichaa si kadhadhaa jetti ruuttaanii siitu dhufe malee ani hin dhufnee jetti isheen kun immoo dubbiin waanuma antinii ta'uyyuu miti. Abreesh ishee kanattis dubbatee deemii galii handuriitii bira darbiin irra siin jedhu callisee yoo isheen ruutaa arrabsitu sinuma dhaggeeffata. Dubbiin cimee jira jechuudha. Kana keessa ruutaan wayiin mana baatee deemuu barbaadde fakkaatu waan guddaa irra ga'ee otoo dubbii kanaa olitti hin ta'iin si gaafadhaan jira kabajaan nu jidduutii bayi. Waan duriiti jaalallee kee duriitiin beeka garuu amma immoo miti jettee kadhataa jirti intalli cirumaayyuu dhagaan jirtu jechuudha. Mana diresii naqa jechaa jirti sadhumaayyuu manuma diresii dhufaa wanti gad dhufuu hin jiru jettee jirti jala murtee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Asiin ishee kana sii du'a jedha. Asiin immoo jaalallee dur dhiisee bira darbe wajjiniin haasaa otoo inni faanarra naasofne otoo inni faanarra Dubaayii taa'ellee jedhan isa Dubaayii jirullee barreessama san mizeejiin tsaafee fi argite maal jedhee eessa jirta naan jette jennaan amma ani biyya hin jiru Dubaayii hin jira yoo galle haasofna jedhee irraa cufadhe jedha. Saayitii kana mul'u ishee oskee haasa'an yeroo hundaa jechuudha. Ishee kanaanis ni haasa'a ishee kanaanis isaan anoonna dhibe dhugaa rabbi na dhiba wallaahi laazim. Maaliif eddee tokko dhaabachuu maal godha haasa'uu argachuu ta'amoo? Maal eddee immoo barbaannee immoo eddee birriitii fide jettee immoo maaltu itti si gashee ibidda maaltu sitti elektiriikii si qabate moo yoo dhiiste saayitii sanatti dhiiste isheen kunillee carraa ishee jiraatti atillee carraa kee jiraatta wayin warruma dhiiste bira darbite kanatti deebita amma dhufanii kana siinillee si jeeqanii jireenya kee jeeqanii jireenya kee kana akka badu si godhan kana otoo saayitii sanatti murteeffattee gar tokkotti zooru jettee bareedaadha. Maal barbaadde maal abdeemu fakkeenyaaf ruutarraa annetti kanarra silkii warruma bira darbi waan darbite tokko bira galgaltee maaf ilaalta dura maaf iste walii taanuu dinnee jette walii taa'uu diddee istetta maaf bilbilaa wajjiniin haasaare maa haasawaa bilbilaa walii darbu walii ta'uu dhiisneenaan bira darbe waan duriitii jedhe gizee dubbatu waan durii tokko maaliji bilbilii haasawaf tareeti ta'uu fi diddee sana saayitii sanatti sii ta'uu diddee dhiiste. Maalajii bilbilli haasaa murre namaa ta'uu didee saayitii sana dhiistanii deebitanii har'a bilbilaatiin duduuba haasa'uun maaliif barbaachise? Maal barbaachisere? Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hin ulfaata maalumaa fi hin ulfaata. Rabbii hana akkasiirra sinaa qabu. Wallaahi jireenya fatanaa. Bultii fatanaa qabu. Bultii ciqicciqii qabu. Yoomuu gammaddanii hin jiraattan. Wallaahi hana akkasii rabbii sinirra haa qabu. Dhiira wallaahi hansin ganuuf adeemu kan jireenya keessan balleessuuf si fakkaatee si cabsuuf si fakkaatee si mi'uuf hansinitti adeemu wallaahi rabbiin sinirra haa qabachuutti wallaahi laazim kan akkasiillee rabbiin najaa sinaa baasu dhugaa in ulfaata wallaahi rabbiin wallaahi bakka dhaxxanii boo hixaa keessan hixaa gaarii haa godhu wallaahi kun in ulfaata cirma isaa wallaahi nama gaddisiisallee.